Na hubattaniittu. Kanaafi ati manaa paasterii maaf funyaan dibattee maa hidhii dibattee maa ija dibattee waafitti mu waan garaa keessa guutee afaan ni dubbataa jedha waan ofii sagalee waaqayyoo gooftaa tokko jedhe waan garaa keessa guutetu bakkeetti baay'edha. Galee yeroo baay'ee waldaarraa namarraa iyyina malee manaa sirna hin qabnu sirna ittiin bulmaata. Galee yoon kana dhiise sin dhiisaa itti maal goota amma ishee dhiisuu immoo hin barbaadu abbaan manaa. Erga fuudhee maqaasaa bada waan ta'eef wajjuma gubata malee dhiisuu hin barbaadu. Ani qumxaama kanan uffadhee dhaqa qumxaama kanaa itti. Anillee waaqa galanna ga'u guyyaa tokko yoo ati warraa kiyyaa wayyaa gabaabaa uffattee waldaa dhattee naqa anessitee sin beektu. Dhugaa dubbachuuf karaa sanaan baay'ee ulfina guddaa qabdi na bira. Guyyaa tokkoof isin dibattu gaafa waldaa dhattu ija isin dibattu. Kanan goone guyyaa tokko kana dhugaan bahaa fiddoon na qundumaattu. Dagmoo siireessi akkan ta'es waan beektuuf hin gootutuma gochuu barbaadde. Yoo ishee mucaa Finfinneetti guddatteedha. Gootee hin beektu guyyaa tokkoyyuu. Kabajaa waldaa beektii kabajaa namaa feetanii gaa yeroo kun ta'uudha hojiinsaa waan ta'eef waaqayyoo turkutetu hin ta'in seexanatu dha'e ishee qabu jibba tokkoyyuu hin qabu. Na waan manaa jiraatamutu waldaa dhaqa yoo tittimtee sin dhiiseen deemaa jette ani kana jaarsummaa kana paasterii lamaaf gidduu taa'eera haadha manootii isaanii bisaan gidduu jaarsummaa dhaqee. Hin barbaadan bakka waan keessa ishee guute gooti. Amma dimokiraasii jennu silaati gaa sol dhaggeeffataa irra ta'e irra ta'ee hin beeku. Kanaaf waan gootu hin qabdu. Waan gootu hin qabdu malee waldaan sirna qabdi. Kanaaf amma waldaan makkana Yesuus yeroo jalqabaatiif gaa'onii kan jalqabe waldaa makkana Yesuus. Maaliif natti maame? Faarfattoonni gaa'onii uffatan malee yookiis wayyaa yuunifoormii uffatan malee wayyaa isaaniitiin ba'anii faarfatan kan jedhameef maalirraa jalqabe laa beektu beekaa hin ba'ee waadaan waan kana beeka jedhee yaadee akka inni dubbatu barbaade maalirraa jalqabe laa. Salphaa isinitti hin fakkaatin waltajjiin waldaan kanaafi kan inni irraa jalqabeen isinitti himan. Afura qulqulluutu bu'eetu isaan faarfatanii iddoo tokkotti. Maqaataan dha'u beektu hundumti keessan iddoo sana. Innaan intalli tokko qullaa buuftee paantii immoo hin qabdu. Waan wal sodaannu hin qabnu riyaalitii walitti himna waan ta'eef paantii immoo keeyattee hin jirtu. Waldaan isa afurri qulqulluun bu'e dhiisee ishee irratti fakasii godhe. Jeeqama guddaa ka'eera hamma reebichaatti hamma warreebuutti ga'e afurri qulqulluun bu'e dhiisanii. Dhuguma bu'ee garuu afurri qulqulluun dhuguma mul'ate. Sabooddee taa'amee mari'atamee amma sabakaatti amma sinoodisiitti adeemee hamma makkana Yesuus eedoo ofiisiitti adeemee lammata jedhamee kwaayiriin ba'ee sirnaan beekamtii argatee hin faarfata taanaan dambilibsii uffatee ba'aa jedhamee akkasitti murtaa'e. Qabdi makkana Yesuusis seera. Qabdi mulu wangeelinis seera. Qabu warri kaatolikiis seera. Garuu seera sana eeguutee eegaa jiraadha. Namni isin jalatti guddattan abbaan isin guddise baay'ee nama barbaachisaadha. Abbaan keessan abbaa isin jalatti guddattan baay'ee barbaachisaadha. Namni lafatti guddate fakkaata waan ta'eef kanadha. Waaqayyo waaqa waaqaarraa isinaa eebbisuu naa jiraadhaa kabajamaa ulfaadhaa waan ofii deebi'eeraa deebiin. No pastor eebbifama waaqayyo guddaan isinaa eebbisu. Amén, 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 amén. Namni bifa kan gosa okay ishee dubbadha. sol dhiifamaa jettutti seene paastar dhugaa jechi dubbachaa jirtan baay'ee nama jijjiiruu nama danda'udha. Bara kanatti dhuguma
waan haaraa argaa jirra. Namni tokko tokko amma surree uffatee illee tajaajila eegalanii jiran faashiniidha jedhanii jechuudha. Namni sun natti qabama moo namni sun anaan eebbifama moo namni sun anatti lapheensaa caba namni jedhu hin jiru bara kana. Faashinii ilaalaa jira waan ta'aniif. Cherchi baay'ee irratti argaa jirra. Surree uffatanii nama tajaajilaa jiru. Surree uffatanii warra faarfachaa jiran. Surree uffatanii warra kadhachiisaa jiran. Innaa waan addaatu jira. Dhuguma dubbachuudhaaf namoota sana yoo illee lapheen keenya hin cabuu dhiisiitii waaqayyoorraan adda bahuu dandeenya. Waaqayyo namoota keenyaaf ilaalcha isaanii haa jijjiiru jenna. Faastaa dhugaa gorsa guddaa nu dabarsanii gooftaan sin haa eebbisu. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajnaa eebbifamaa siniin jedha. Ameen naa jiraadhu baay'isee ko waaqayyo si haa eebbisu. Jabaadha naman ilaalinaa Yesuus keessan ilaala. Abbaa badeejjiin hin bannu nuyi waan qabannee gooftaan hin dhufa. Yerootti dhiyootti dhufa gooftaan dhiyoo jira. Kanaaf abbaa tobbaasa waan ta'eef of baasuudha. Waaqayyo abidda boba'aa keessa Dhugaadha. Daandii eebbaa mana kana keessa jirtu anu dubbisime daandii. Nagaan gooftaa isinii baay'atu. Nagaan gooftaa isinii baay'atu. Ameen. Nageessu? Nagaan. Yaadi isin kaastan yaada babbareedaa kaasaa turanii obboleessi keenya. Baay'ee namatti tola. Ani garuu kan asirratti dabaluu barbaadu waa'ee uffataa, waa'ee dubartootaa duwwaa fi kan durbaa otoo hin ta'in kan dhiiraa akkamittiin ilaalamaa jira. Cherchii keessatti yoo jennee ilaalle baay'ee gaariidha. Baay'een keessumaa worshiippii kan hojjetan lallaboonnis ta'uu danda'u. Surree akkamii uffatanii madarakii yookiin iddoo aarsaa dhaabbatanii lallabaa jiru. Yoo kana ilaalle baay'ee natti tola. Dhiirri yookiin worshiippii kan geggeessu taayitii qaama isaa agarsiisu uffatee cherchii irratti ba'a. Madarakii iddoo aarsaatti ba'a. Kanoo akkamittiin ilaalamaa jira yoo jedhame baay'ee natti tola. Kan durbaa otoo hin ta'in kan dhiiraayyuu baay'ee nama sodaachisaa jira waan ta'eef. Kana jechuun barbaada yaadi keessan baay'ee bareedaadha. Waaqa isin haa eebbisu. Mootingii qabadha. Faashinii tokkotu jira. Surree jilbarraa dhumte kam jira. Namoonni tokko naasa'u. Surree jilbarraa dhumte tokko akka wanni tokko jira. Faashinii wayitinni. Sanaanis kan dhiiraas jira, kan durbaas jira. Wanni sun xiqqoo ishee isuma sirrii masaa uffanne gaariin ta'uu jedhamudha. Faashiniitu jira. Haa eeggannu jedhamudha. Kanan jechuu barbaade. Surree jilbarraa dhumte tokko waan sun faashinii wayiti fakkaata. Faashiniin uffatinaa isiniin hin jennu garuu waama sanarratti hojjenne gaariidha jedha. Isa waa'ee kan dhiiraa immoo namni tokko dubbadha. Shamarran as keessa jirtu dubbadha. Waariitu jirta dubbattu. Dhugaa dubbachuu fi yaada nagaamaa mini sagalee koo. Nagaama. Xinnoo ishee qabachaa jiruu fi garuu yaada amma obboleessi koo kaasee baay'ee isa dubbachuu fedha garuu baay'ee haasaa nama saamuuf hin qabne malee. Keessumaa jechuudha. Keessumaa inni guddaan waltajjiirra dhaabbatee tajaajilaan tajaajilu isa amma soolan jedhe jiinsi diccitaa sana nuti waan beekuun sirra jiru. Suufiima noormaalii ta'eetu baay'ee taayitii kan ta'e jira.
kan sirrii baay'ee qaama kee like waan hunduma isaa kan mul'isu jechuudha. So kun sirrii miti baay'ee paasterii isaa ta'uu faarfataa isaa ta'uu dura bu'ee isaa kadhatu waltajjii iddoo aarsaa waaqayyoorra dhaabbatee waanuma nama gufachiisu kan godhu sirrii miti. Kanammoo waldaan kiristaanaa kamiyyuu diteelii barsiisti baay'ee. Waa'ee shamarran uffata shamarranii rifeensa isaanii kan dhiiraa waan hundumaa jechuudha. Moorarra caalaatti fokkosii kan godhamu waa'ee shamarranii irratti. Garuu kan dhiiraa isa amma dhufe kana baay'ee fokkisaadha. Itti himtaa maaliif haaraadha kun reef dhufe booko maanni ati ganaadha haaraadha siin jedhama isa dhugaadha. Namoota baay'ee tokko jiru. Suufiidha wantichi garuu sirrii miti. Kan immoo waldaan kiristaanaa jaarsoliin ni dubbatu, paastoroonni ni dubbatu, garuu hin dhaga'u. Isatu faarfata wanta ta'eef amma immoo waan baay'eetu jira anyway as keessatti baay'aasuun nan barbaachisu. Kana keessa daateetu tajaajilee masokka bakka. Isa tajaajilee isaa hafuura waaqayyoo jiraataa gaaffii keessumaa jechuudha amma. Garuu warruma shamarran duwwaarra miti yaadi keenya kan jedhamu gooftaan isaa eebbisu waa'ee dhiiraa kan kaastee yaada koo keessatti kan jirudha. Ilaalcha baay'ee gaariidha jechuun namatti tola yaada gaggaarii fidaartu seenaa ergaanii dubbatamu malee namni dubbateera fakkaata mee nagaa nu gaafadhu dabalatis. Eebbifame yaada kana tun xumuree itti dabaluu laata dhiifama guddaa kennu. Siragaa maal jecha waan Okay, shaa dubbatuuti weertuu gaafiin qaba weertuudhaaf kanaaf. Asirratti Hello, dubbadhu. Dubbadhu. Amma yaada kanarratti kanan jechuu barbaadu ani waldaan kiristaanaa ijoollee dargaggootaa qabaa jirti moo qabaan jirtu kan jedhu barbaadan. Isa kamtu waldaa kiristaanaa isa kamtu makaana Yesuusii haa ta'u, mudu wangeelii haa ta'u, qaalayyootii haa ta'u, biraanii kiristoosii haa ta'u, isa kamtu dargaggoota waa'ee uffataa irratti barsiisaa jira. Bara kana cheerchiin uffata irratti barsiisuun sodaatti. Kana ifaa ifattan sinitti hima. Maaf sodaatti yoo jettanii cheerchiin bara kana amantoota ishee nama dubbatu hin barbaaddu. Amantoonni ishee warri wayyaa ciccitaa taayitii qullaa uffatanii dhufanii baajeta guddaa cheerchiidhaaf gashu. Isaan lubbuu barbaadu doon ta'in birrii barbaadu baay'een cheerchii. Harki parsantii 50. Cheerchiin kana irratti maal akka isheen hojjechaa jirtu utuu namni cheerchii as keessaa kan akka fakkeenyaaf dargaggoota kan makaana Yesuusii hoogganu wandimmaageenyi urgeessaa fiddanii marii kana keessa gashitanii yeroo baay'ee isatu dargaggoota irratti hojjeta waan ta'eef maal hojjechaa jirti cheerchiin? Gaheen cheerchiin maali? Dargaggoota guddisaa jirti moo balleessaa jirti? Anam gaaffii waan natti ta'u gaaffii akkasii deddeebisuuf yeroo baay'ee wandimmaageenyi urgeessaa argachuuf yaaliin godhaa wajjinis wal argina yeroo dubbadhu wanta akkasii kana deebiin qabdu cheerchiin. Dargaggoonni immoo maal hojjechaa jirra kan jiru irratti utuu hojjetame natti tola malee baay'ee badaa jira waan cheerchii keessa jiru waan baay'een isaa badaa jira waan ta'eef seerri dur makaana Yesuusii mudu wangeelii keessa jiru mee amma babbadaa jira. Amma amanaan dargaggeessi tokko wayyaa ciccitaa uffatee dhufee yookiin wayyaa taayitii uffatee gaafa dhufu yoo jaarsi waldaatti dheekkame yookiin yoo gorsaa yookiin tikseen jedhamu gaafa tikseen itti dheekkamu cheerchii dhiisee cheerchii gara biraa dhaqa. Cheerchii mudu wangeelii didee qaaleewwotii jedha. Qaaleewwotiin immoo cheerchichaan fudhata. Innaa qaaleewwotiin cheerchichaan fudhata. Makaana Yesuusiin kan isheen didde qaaleewwotiin maa fudhata.
cherchi walii isaaniitiif hidhatan qabanii kanarratti oofuma dubbatamee afoon ta'in cherchiin hidhata mataa ishee qabdii yoo jedhamee hojjetame baay'ee natti tola. Jechuu barbaadetanii eebbifamaa waa yaada xumura. Yaada kana yeroo darbe qullaaf kan jedhu yuutuubii keenya irratti mee hojjennee turre daandii wangeelaa kan jedhu yuutuubii keenya irratti hojjennee turre waa'ee qullaa kana irratti. Waa'ee Luqaasaa Baaybilii fudhannee Baaybiliin maal jedha macaan qulqulluu waa'ee sagalee waaqayyoo maal jedha waa'ee qullaa kana irratti jennee yaalii gurguddaa hojjennee turre. Baay'een isaanii dura irratti malee namni taankii nuun hin jedhe hin jiru. Kanaafiyyuu irratti hojjechuu qabdu eebbifamaa sinan jaalladhaa jabaadhaa. Baay'ee galatoon yaada ifaadha. Inni kun gaaffiin kun warra geggeessitoota waldaa kiristaanaa laallataa isa jedhamudha. Namni kanaan dabala yaada irratti kennuu dandeessa. Barsiisaan illee gajjallaa kana jira. Barsiisaan dhufee yaada nuu kennuu danda'a. Nagaan isin ta'u kan bultanii, kan ooltanii, kan turtan jecha yaada obboleessi keenya sinaasaa turtan irratti dhaggeeffadheetan jira. Yeroo lama daandiidhuma haasa'uun dhufee daandiidhuma haasa'uun dhufee dhaga'ee kan ijoollee xiqqoo dhaggeeffadhee inni kun sirriidhuma akkuma waliigalaatti gara lamaanitti rakkoon hin jiru moo hin jiru isa jedhamu waldaa kiristaanaa keessatti ofii keenya argaa waan jirruu fi hin jira. Namni qaama ofii bakkee baasee surree ciccitaa duwwaa utuu hin taane waldaa kiristaanaa keessatti akka seera waldaatti namni tokko gaafa gara waltajjii yookaan isteejii yookaan gaggeessummaadhaaf faarfannaadhaaf worshippii garaagaraa gochuuf ba'u osoo uffata isa qabu uffachuu baatee gaariidha jedhamiti akka seera waldaatti akkasittidha kan nu barsiisanii. Namni yennaa uffata san qabneefaa waa tokko jija. Amma garuu normaalii waldaa kiristaanaa keessatti argitanii jirtu yennaa ta'e waldoota baay'ee keessatti warrumti waldaa bulchan irree yeroo isaa itti uffata isaanii uffata maal kana uffatanii jechi ba'an faayina agartu waldoota kanattis kan baay'atu argite ofuma waldoota kan keenyatti quba qabu hin qabnu waldoota akka Makkaan Yesuus waldoota akka Mulwangeel waldoota qaaliyootii duwwaa utuu hin ta'in dubbii kana akka kan bal'isaa jiru iddoo baay'eetti mul'achaa kan jiru waldoota amma babbanamanii jechuudha. Waldoota normaalii bakkee keessatti warra akka sharaa waxxananii maal banan irratti baay'ata. Akkuma kana amma ilaa waa tokkoon fakkeenya isinii fudha ifa manaa godha. Iddoo kanatti amma miidiyaa kana irratti jechuudha miidiyaa itti fayyadamaa TikTok irratti namoota gurguddaa argannee turre waggaa lamaan tokko dura jechuudha. Kan namoota barsiisuu danda'an namoota irraa barachuu danda'an sagalee waaqayyoo sirriitti barsiisan jennee fudhanne argannee turre. Garuu warroota nuyi as keessa jiran fakkeenyaaf warra maqaa waaqayyootiin adeeman warra maqaa waaqayyootiin daldalan sana irraan kan ka'e abboommachuu waan dadhabaniif ijoollee isaanii akka abboomamuu waan dadhaban ijoolleen keenya akka tajaajilan dhaban iddoo sanatti akka itti nu barsiisan akka itti gorsan barumsa gaarii kan akka itti kennan dhaban namoonni warri gurguddaan maaliif ijoolleen keenya baay'een isaanii gara kamiin dhaqu gara sana dhaqu jechuudha. Iddoo sana keessatti ceetaan guddataa maaloo taata jedhamu turaa jama kan ta'e. Kanaan kan wal fakkaatu amma waldaan wangeelii waldaan Makkaan Yesuusii akka obboleessi koo amma dubbachaa ture akka itti waldaa dargaggoota qabattu hin qabdu. Maaliif amma faashinii jedhamee amma waldaan wangeelii waldaan Makkaan Yesuusii Enna yennaa isaanii warroota kana gorsuuf itti qabuudhaaf itti qaban yookaas kana godhin jedhanii firiideen waldaan kennitu waan jirtuuf dargaggoonni achitti baqata. Uffata citaadhaan tajaajilu sa'aatii malee dabarsee dhaqu maal isa kana waldoota kanatti baqata jechuudha. So amma dargaggoonni keenya gara itti fe'iin isaaniitti eegamee tajaajilanittidha kan isaan bobba'aa jiran jechuudha. Gara fe'iin isaaniitti eegamee akka barbaadetti dhaqanii sa'aatii barbaadetti dhaqanii uffata akkamii kaa'atanii itti tajaajilan gara sanatti kan isaan baqatan kun adabbii qabu. Sii galee maal irratti si beesuusti fakkaata? Kana gootu ta'es kottuu waldaa tokko waaqayyoon tajaajili baqa firiidha. Sii galee uffata akkamii uffattee dhaquudhaaf firiidha.
uffata gabaa ammame keessummeessumtu isaanii jechuudha. Keessummeessumti warroota waldaata amma babbanamanii jiranii miidhugaa miidha qabana. Yoo barbaaddan viidiyoo isaa waraabessanii keessaa agarsiisuu ni danda'a. Dhugaan asitti maal haqee argeeran. Dubartoonni isaanii surree kaatanii surree isaan qabu kaa'atanii shamisii isaan qabu kaa'ataniitu keessummeessu namoota. Ituu agartanii mana caffaraa yookaas immoo mana maal jedhamu sana akkas jettu malee waldaa kiristaanaa hin jettan. Naa mana kana dhugaan isitti maara. Waldoota garaagaraa keessa deemee argeera baay'ee isaanii jechuudha. Akkaataan isitti deeman, akkaataan itti dibatan. Even dubartoonni gaafa waldaa kiristaanaa kana mataa isaanii shaffanatu jedhe. Shaffanamaan jiru kun mataa isaanii kana wiigiitti dhahatanii barbaadan gadhiisanii waldaa kana keessa deemanii kan keessummeessu dubartoota hojjaa qabduu fi dubartoota markii qabdu dubartoota qaqalloo malee dubartoonni baay'ee fofordoo hin keessummeessan. Gara isteejiitti ittiin ba'an naa mana isa kana waan ofii kooti argin isinitti maa jira kootiin jechuudha. Sii galee dhiironni illee bifa kanaatiin mammaradhamanii gara keessummeessuun kun waldaa kiristaanaa keessaa waan hin eegamnedha. Kennaa malee waan ofii keetii malkii qabduufidha kan itti keessummeessitu sii galee jira. Inni kuni bamulu waldaan kiristaanaa mulu wangeeliif kan Yesuusiif kaatolikiif adventistiin waldoonni duraan turan akka isaatti dargaggoota hin abboommanne kan godhee jiru waldoota warra amma banamedha. Isa kana immoo dargaggoota qabachuu kan dandeenyu akkuma obboleessi koo daandii nama dubbate gooftaan isaa eebbisu namoota akka Abdusaalem fa'aa Wandimmaa Geenyi fa'aa hin barsiisa yeroo baay'ee Wandimmaa Geenyi akka dargaggootaatti silas itti gaafatamaa dargaggoota korii pirezidaantii waan akkasii keessa waan hojjetuu fi kanadha kan barumsa inni kennu warra akkas sirriitti barsiisaa jiru. Garuu dargaggoonni keenya qabamaa jiru moo qabamaa jiran isa jedhamu qabamaa jiran rakkoon isaanii inni guddaanii warroota akkasittiin badanii tajaajiltootatti keenyatti ijoollee keenyaa fuudhanii deemaa jiran rakkoon kan isa kana badee. Kanaafuu karaa shamarranis karaa dargaggootaas eegamaa jiru isa jedhamu isinii kaasuu waan jedhee kanatti maftee isaa nu barbaada irratti minuuf mari'adhaa eebbifamaa asirratti dheeresse. Obse bagana gaan deebite. Pastor Yooni networking keessan I think rakkisaadha akkaataa ammayyuu. Pastor Yooniif gaaffii warri qabdan. Eshi ani gaaffii gabaabduu fi nagaa waaqayyoon nama keessanii baay'eetu akkam jirtu. Ammee sifillee ta'an. Isaan baay'ee natti fakkaata. Namni naa deebisuu danda'u jira. Jira dubbadhu maal akkoon qabu. Nagama, seenaa gama sagaleen Dhimma waldaa kiristaanaa keessatti waan isin haasawaa turtanii baay'ee nama barsiisa. Dhugaa eebbifamaa warri sagantaa kanatti jalqabdan isin jechuun barbaada dursa. Itti aansuudhaan gaaffii gaafachuu barbaade warra dhiiraa irraati daandiin sirriitti gaafatee jira. Isaanis nuuf deebisanii jiru. Muraasa deebisan malee quubsaalee nu hin deebisne. Haa ta'u garuu kan shamarranii irraa gaaffii gaafachuu barbaade fakkeenyaaf shamarranii iddoo aarsaa irratti yeroo isaanii otoo mataa isaanii hin shaffatnatiin yookaan hin uwwisatiin yeroo isaan itti faarfannaa dhiyeessan iddoo aarsaa irra tajaajilantu argama. Kan amantootallee egaa inni kun amantootaa fi warra iddoo aarsaa irraati tajaajilan kun garaagara moo yoo uffachuu baatanis warra iddoo aarsaa rakkoo qabaayee yoo dhiisanis immoo rakkoo qabaayee kan jedhudha gaaffiin qabu. Jedhee fakkeenyaaf amma waldoota kiristaanaa keessatti wanti mul'ataa jiru ijoolleen shamarranis haa ta'u warri mana dhaabanis haa ta'u walumaa galatti jechuudha warri iddoo aarsaarra tajaajilan mataa isaanii qullaa yeroo isaan itti iddoo aarsaarra tajaajilanii faarfatantu jira. Kan amantootaas kan warra iddoo aarsaarra tajaajilanis yoo uffatanis yoo dhiisanis rakkoon qabu kan jedhudha gaaffiin qabu. Sida nageenya fakkaata rakkoo qaba. Innuu sida dubbannee darbinee ni wayii sanatti fakkaatutti dubartiin tokko gaafa